Iraanii fi Isra'el waraana guddaa itti aanuuf qophaa'aa jiraachuu beeksisaniiru. Kana booda dubbiin hin jiru qophaa'uu qofa jechuun ibsaniin artan baha giddu galeessaa ammas biyyoota haga funyaanii hidhatanii raafaman. Israa'elii fi Iraan waraanaaf qophaa'aa jiru. Yeroon itti xurumbaan afuufamu dhiyaachaa jiraachuun barameera. Misaayiloonni halkanii guyyaa oomishamaa jiru. Loltoonni qophii irra jiru. Kuni kana booda balaa miti fiigicha lubbuun jiraachuuf taasifamuudha. Gammoojjii dhokataa giddu galeessa Iraan keessatti warshaalee waraanaa gonkumaa hin rafanin. Iraan halkanii fi guyyaa oomisharra jirti. Misaayila diroonotaa fi raadara fageenya dheeraa sirna rookeettii haaraa dachaa furguufamuu danda'uu fi kanneen biroo. Akka keessa beektonni waraanaa jedhanitti Iraan amma torbanitti jechuun ni danda'ama. Sirna rookeettii haaraa yaalaa jirti. Tokkoon isaanii cimina saffisaa fi taargeettii sirrii rukutu jedhame. Garuu torban kana jijjiiramni guddaan mudateera. Iraan Raashiyaa fi Chaayinaa irraa meeshaa haaraa galchite. Agayya tokko Iraan yeroo jalqabaaf sirna ittisa qilleensaa S-400 milkaa'inaan yaaltee turte. Sirna kana Raashiyaa walii galtee waraanaa dhokataa ta'een Iraaniif kennite. Sirnoonni kunniin jeettiiwwan USA kiiloomeetira 250 ol irratti hordofanii daaressuu danda'u. Dabalataanis Iraan Chaayinaa irraa xiyyaarota waraanaa dandeettii guddaa qabanii fi waraana Paakistaanii fi Hindii keessatti jeettiiwwan USA ga'umsaan barbaadeessaa turan JSS jedhamaniin 40 ol argachuun ishii gabaafameera. Jettiin kun teekinooloojii sadarkaa olaanaa saffisaa fi boombii sirriitti qajeelfamu hidhate. Ruban muraasa keessatti Iraan xiyyaarota waraanaa Su-35 fudhachuuf Moskoo walii galtee ishee xumurti jedhamee eegama. Su-35 xiyyaara waraana Raashiyaa humna guddaa qabuuf dhaloota haaraa 4.5 hordofee oomishameera. Kanaanis olaantummaa Israa'elii fi Ameerikaa samii irratti mormuuf qophii isaa xumurachuu beeksiseera. Taaleen eegdota warraaqsaa fi humni qilleensaa Iraan waltajjiiwwan haaraa kana shaakala waloo gaggeessaa jiru. Yohaleellan Israa'el yookiin USA jalqabe deebii kennuuf qophii ta'uu isaanii ibsaniiru. Ajajaan waraanaa Iraan torban kana akkas jechuun labse. Diinonni keenya beekuu qabu. Waraana samii yoo banan lammata cufuun hin danda'amu jechuun akeekkachiisaniiru. Gama biraan Israa'elii fi USA'n haleellaaf qophaa'aa jiraachuun isaanii ifoomeera. Israa'el yeroo kamittuu Iraan irratti haleellaa banuuf qophooftee jirti. Gammoojjii gadi fagoo kibba Israa'el keessatti xiyyaaronni waraanaa IDF guyyaa hunda samii irraa boo'aa jiru. Kunis erga leenjii qofa osoo hin taane shaakala waraanaatti jedhameera. Agayya 2 guyyaa irraa maddee waraanaa Israa'el akka ibsanitti waraana haaraa haleellaa Iraan irratti gaggeeffamu fakkeessuun yeroo hojjetan mirkaneessaniiru. Boombii fageenya dheeraa darbachuun seensa dhaabbilee niikuleeraa rukutuu dabalate haleellaa saatureeshinii jalatti misaayila addaan kutuu taasisaniiru. Akkasumas Israa'el sirna ittisaa Iraan fooyyessuu ishee beeksifte. Ministeerri ittisaa Israa'el akka jedhanitti sirni ittisa qilleensaa haaraa sa'aatii 24 guutuu oomishamaa jira. Dabalataanis USA'n dooniiwwan bishaan jalaa misaayila qajeelfama qaban 2 waliin garagaloo galaana Pershiyaatti erguu ibsitee jirti. Yoo Waashingiten ibsaa magariisa kennite dhaabbilee waraanaa Iraan rukutuuf qophaa'aniiru. Qondaalonni USA agayya tokko NBC'tti akka himanitti Iraan misooma waraanaa fuulduratti dhiibaa waan jirtuuf amma tarkaanfii fudhachuun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Yeroon kun murteessaa ta'uu ifoomsaniiru. Ibsi kunis addunyaa irratti yaaddoo guddaa uumeera. Meeshaan waraanaa guyyaa guyyaan dabalaa kan jiru yoo ta'u sodaa waraanas akkasuma. Ajabdoonni baha giddu galeessaa akka akeekkachiisanitti waraanni Iraanii fi Israa'el yoo jalqabe akka duraanii hin ta'u. Yeroo kana biyyoonni lachuu meeshaalee ciccimoo sirna saffisaa fi gamtaa gadi fagoo qabu. Dogoggorri tokko naannoo guutuu abiddatti jijjiiruu danda'a jechuun hubachiisaniiru. Iraan kana booda kophaa isheen dhaabbattu. Raadara Raashiyaa teekinooloojii Chaayinaa fi indaastirii ittisa qilleensaa mataa ishee qabdi. Israa'elis akkuma beekamu kophaa ishee miti. Humna Ameerikaa, humna Awurooppaa, humna saayibarii fi uummata waraanaaf leenjii qabdi. Ammas biyyoonni lamaan nagaaf qophaa'oo miti. Loltoonni isaanii hiriira bahaa jiru. Misaayiloonni isaanii balali'aa jiru. Akkasumas guyyaa darbaa deemuun shubbisni waraanaa sagalee guddaa dhageessisaa jira. Baha giddu galeessaa keessatti yeroo baay'ee callisni obomboleettii dura. Ammas callisni suni badeera. Iraanii fi Israa'el mari'achaa jiran waraanaaf qophaa'aa jiru. Waraanni itti aanu baruu dhufuu dhiisuu mala. Garuu dursee dhalateera.